walqunnamtii saalaa yeroo raawwannutti daqiiqaa meeqatu gahaadha jedhamee yaadama akka addunyaatti kan jedhudha gaaffiin ani isinitti himuu dhufu kuni akkam nagaa keessanii egaa gaaffiin asirratti argitan kuni daqiiqaa meeqa turuu qabna jedha jechuudha daqiiqaa meeqa turuu qabna kan jedhee ka'eefi walqunnamtii saalaa yeroo raawwannutti daqiiqaa meeqatu gahaadha jedhamee yaadama akka addunyaatti kan jedhudha gaaffiin ani isinitti himuu dhufu kuni qorannoo godhame irratti hundaa'e akka addunyaatti daqiiqaa meeqatu afreejiidha giddugaleessadha jedhamee kan yaadamu daqiiqaa meeqadha kan jedhuun isinitti jechuudha akkasumas immoo ijoolleen durbaa immoo daqiiqaa meeqa yoo ta'e jaallatu kan jedhu qorannoon taa'e sababa jiruufi sarratti hundaa'e qorannoon gara namoota 500,000 irratti gaggeeffame kan jiru sanarratti hundaa'e isinitti jechuudha hin fayyadu jettanii namoota yaadaniif sheerii gochuu keessan dagatina koomentii jalatti gaaffii yaada qabdannaa kaa'uu keessan dagatina egaa akkuma beektan kun faarmaasii keessan liiba faarmaasii kan nuun argamnu boolee bulbulaa maariyaam maazoraa egaa qorannoon biyyoota garaagaraa irratti kaapuloota yookiin immoo namoota waliin rileeshinii keessa jiran haadha manaaf abbaa manaas ta'uu danda'a fudhatamee irratti hojjetamee irratti daqiiqaa meeqatu normaali afreejiidha giddugaleessadha egaa walqunnamtii saalaa kan nuun jennu wantoota isin isa dura gootan kan hin dabalatin egaa walqunnamtii saalaa already eegaltanii wanti daqiiqaan jiru daqiiqaa 5.7 jedhaga qorannoon namoota gara kaapuloota namoota waliin jiraatan gara 500,000 addunyaa kanarra jiraatan irratti gaggeeffame kun jechuudha akka biyyaatti immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a jedha jalawasti yookiin immoo xiqqoo jedhamanii daqiiqaa xiqqoo turu jedhamanii kan yaadaman biyya Turkii 4.4 jalawasti yookiin immoo penetration yookiin walqunnamtii saalaa daqiiqaa xiqqoo namoota raawwata jedhu afreejii guddaa kan qaban immoo biyya Ingiliziidha jechuudha egaa ijoolleen durbaa immoo daqiiqaa meeqatu satisfaakshinii kenna jedhamee qorannoon godhamee egaa daqiiqaa 20-25 kan jedhutu lafa taa'ee jira jechuudha egaa daqiiqonni kun yookiin afreejiin kun kan inni taa'ee qorannoo namoota irratti gaggeeffameenidha malee egaa namni hundumtuu akkasidha jechuudha nu rakkisa garuu qorannoon gaggeeffame namoota 500 ta'an irratti qorannoon gaggeeffame wanta kana argisiisa jechuudha egaa qorannoon kun namni hundumtuu akkasidha nuun jechisiisuu hin danda'u garuu harki caaluu amana ta'uu danda'a garuu kan murteessu isin haasoftanii wanta isin barbaachisu amma isin barbaachisu daqiiqaa isin barbaachisu kamtu wal isin gammachiisa jettanii wal wajjin haasoftanii wanti isin gootan tusin barbaachisa jechuudha egaa hin farjettan namoota yaadaniif sheer gochuu keessan dagatina koomentii jalatti yaada gaaffii qabdannaa kaa'uu keessan hin dagatina akkuma beektan kun faarmaasii keessan liiban faarmaasiiti galatooma irti tokko daqiiqaa tokko yookiin isaa gadi irratti illee kan inni walqunnamtii saalaa eegalee daqiiqaa tokko tun ga'een yookiin daqiiqaa tokko keessatti ispermiin irraa ba'uu danda'u sababa maalii ta'uu danda'a eenyurratti argamuu danda'a malli immoo maalii wanti kun fayyuu danda'a kan jedhu isinitti hime jechuudha hin fayyada jettanii namoota yaadaniif sheerii gochuu keessan dagatina egaa kun beektan kun faarmaasii keessan liiba faarmaasiiti egaa premature ejaculation kan jennu kuni mallattoon argisiisu keessaati akkuma sidii kaasee dhiirri tokko walqunnamtii saalaa jalqabee booddee daqiiqaa tokko sa'aatiin geenye daqiiqaan guunne keessatti yeroo irraa ba'u kunis immoo daddabalee irra deddeebi'ee yeroo irratti argamu jechuudha yeroo hedduudhaaf wanta kana kan argisiisu yoo ta'e yeroo tokkoof lamaaf tun taane yeroo hedduudhaaf wanta kana irratti deddeebi'ee argisiisa yoo ta'e premature ejaculation kana irratti ni jira jennee fudhanna jechuudha. Malees immoo mallattoo isaan argisiisan keessaati dhiphinaa fi aarii isaan irratti uumamurraa kan ka'e wanta akkasirraati of fageessu jechuudha. Namoonni mallattoo akkasii qabaatan premature ejaculation dhibeen kun irra jira jennee keenya premature ejaculation kana iddoo lamatti qoonneera jechuudha. Inni tokko primary kan jennu fi inni lammaffaan immoo secondary kan jennudha jechuudha. Primary kan jennu kanuma yeroo hundumaa kan yeroo isaan walqunnamtii saalaa eegalan irraa jalqabee irratti jiru yeroo hunda wanta kana kan dafanii xumuruu kan irratti dafanii fixuu kan irratti argamu jechuudha. Umurii isaan walqunnamtii saalaa gochuurraa jalqabanii jiru
kaasee amma yeroo dheeraadhaaf kan irra turu jechuudha. Sekondarii kan jennu sun immoo kan gidduutti yeroo ta'e tokko wanta kana isaanitti dhufudha jechuudha. Kan qorannoon argisiisu wanti kun kan inni wal qabatu qaamaa fi xiinsammuu wajjin wanta wal qabatedha jechuudha. Xiinsammuu irratti maalidha xiinsammuu wajjin wal qabate gaaf jennu fakkeenyaaf nam tokko iddoonni ofiisaaf ofiif qabu jechuudha. Self esteem kan jennu kana wajjin illee wal qabachuu danda'a jechuudha. Inni kabiraan immoo kanaan dura haala inni walqunnamtii saalaa shaakalii walqunnamtii saalaa inni qabu kana malees immoo sexual abuse kan jennu miidhaan walqunnamtii saalaa wal qabatee yoo irra ga'eera ta'e wantoota akkasii namoota qaban irratti dafanii xumuruun kun meebii irratti dhufuu danda'a jedhameetu yaadama. Gar caalu garuu xiinsammuu wajjin waan wal qabatudha jechuudha. Wanti kun kanaafiyyuu wanta kana akkuma beekamu biyya keenya keessatti namni waa'ee wantoota akkasii haasa'ee hakiima wajjin haasa'ee dhibee isaa himatee furmaata argachuun akka qaaniitti fudhata ta'uu qabu kuni. Egaa wanti kun yeroo hedduu kan si rakkisu yoo ta'e fayyuu waan danda'uuf hakiima bira deemtanii hakiima wajjin wal mari'attanii wantoota gochuu qaban qorichillee ni jira. Xiinsammuullee argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu utuu hin qaana'in wanta kana yoo isin irratti jiraate hakiima bira deemtanii gorsa yaala adda addaa argachuu dandeessu jechuudha. Galatooma isin jechuun barbaada. Egaa kun Liban Pharmacy